ummanti Oromoo marti baga jiraatanii har'a geessan baga waliin jiraannee gaarii fi yaraawwan hunda waliin agarre. Itti aansuudhaan yeroon amma keessa jirru kuni waqtii birraati. Birraan immoo Oromoo biratti wanna yaadatamuu qaba. Kanaafuu baga booruu gannaa keechaa baatanii booqaa birraa geessanii isiniin jechuun barbaada. Waadaa fi dirqama abbootiin nutti kennan wanna qabnuu fi aadaa fi duudhaa keenya sirni gadaa fi irreechi irree keenyaa qabeenya fi qabiyyee keenya wanna ta'eef duudhaa saba keenyaa akka tiksinu kunuunsinuu fi dhalootatti akka dabarsinu dhaamsa koo isinii dhaamuun barbaada. Inni keenyaaf beeka waan ayyaanicha fakkaatu waan Oromoof Oromiyaa fakkaatu waan tokkummaa keenya cimsaa. Waan kabajaa saba Solomootaa qabnu mul'isu qabatee dhufuun gorsa kiyya. Oromoo wajjin ukkaanfamuu fi awwaalamaa ture. Aduma qabsoon Oromoo finiin tun immoo guddachaa dhufee sadarkaa kanarra ga'ee amma waggaa 150 booda hora Finfinneetti irreeffachuudhaaf deemna. Irreechi seena qabeessa ta'a jechuudha. Bacaqii gannaarraa booqaa birraatti baga nagayaan baatan isiniin jechaarra warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe, like, share gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Ani burqaadha. Irreechi bara kana akka bara darbee sababa adda addaatiin akka hin kabajamneef sochii garagaraatu godhamaa ture. Tokkoffaa irratti dhibee Covidii waliin wal qabatee, lammaffaa irratti immoo nageenya waliin wal qabatee maal akka ta'uu qabu gaaffii guddaa uumee ture. Uummanni keenya ayyaana kana yeroo kabaju akkaataa nageenya isaa eegu biyya keenya irra darbee addunyaaf kan ibsedha. Kana malees foollee gurmeessuun nageenya kabaja ayyaanichaaf shoorri obbo Dinquu Dayyaasaa taphatan yoomiyyuu seenaan hin dagatu. Kana malees obbo Jawaar Mohaammed namoonni keenyi nageenya isaa eegee sabaaf sablammii biraa waliin akkaataa ayyaana kana itti kabaju dubbatanii turan. Kanaaf censorshippiin hin hojjetu. Namni keenyaaf beeka waan ayyaanicha fakkaatu waan Oromoof Oromiyaa fakkaatu waan tokkummaa keenya cimsaa waan kabajaa saba Solomootaa qabnu mul'isu qabatee dhufuun gorsa yeroo dhufu bifa tasgabbii qabuun bifa eeggannaa qabuun bifa naamusa eeggateen bifa warri ilkaa'ina waan kanaan barbaanne tuttuqaan dhiisan. Tuttuqaa xiqqoodha jechi gara dallansuutti gara walitti bu'insaatti osoo hin dabarre tuttuqaa akkasii ofirraa dhorkaa qaama nageenyaa qeerroo wajjin warra waan kana qindeessu wajjin wal hubachaa deemudha barbaachisa. Kanaaf irreecha bara kana walgahii yeroo garagaraa taa'ameen dura taa'an gamtaa abbootii gadaa kan ta'an abbaa gadaa Gujii Jiloo Mannoo irreechi irree Oromooti jedhan. Irreencha jechuun irree Oromoo hundaa. Irree sabaa sablammoota lafa asii jiru. Irreenchi keenna sun akkuma dur baran akkuma dur irreenfachaa dhunne nagayaan uummati bayee karaa nagayaatiin abbootiin gadaa eebbichee akka aadaa teennaatti irreenchi sun karaa nagayaatiin ilmi bayee intalti baatee jechuun qeedhoo qarreen bayee jaarsaa jaartiin baatee irreenchi karaa nagayaatiin akka karaa nagayaatiin hoffolu dhaansa kana isinii dhaamuu abbootiin gadaa dhunne. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Tuulamaa kan ta'an abbaa gadaa Goobana Hoolaa ayyaanichi kallattii hundaan biyya keenya irra darbee hawwata turizimii ta'uu akka qabu dhaamaniiru. Kana malees nagaasaa eegee uummanni keenya irreecha hora Finfinnee gaafa guyyaa 22 fi irreecha hora Arsadii gaafa guyyaa 23 magaalaa Bishooftuutti sirna ho'aan ni kabajama jedhan. Uummanni Oromootis kan hawwii isaatiin eeggatu guyyaa lamaan kana guyyaa turizimii godhuuf 22 hora Finfinneetti irratti akka jiruun uummanni biyya keessa jiru, uummanni biyya alaa jiru, uummanni biyya keessa jiru, uummanni biyya alaa jiru akka jiruun akka irreeffatu guyyaa 22 hora Finfinneetti irratti. Guyyaa 23
Horaar sadiitii kaasee akka hora Finfinnee haga ga'utti turizimii biyyaalessaa ta'u, turizimii addunyaa ta'u, akka Oromoon itti faamu, akka Oromoon itti shubbisu, akka Oromoon itti weellisu guyyaa kana turizimii akka ta'u haal dureen illeen sirritti kaa'amee jira. Sagantaan har'aaf qabadheen isiniif dhiyaadhe asumarratti xumurama. Torban sagantaa biraatiin hanga wal arginutti nagaatti.